akka waan biyya lafaa kanarraa deemnee achitti gizuma san jannata gallu. Yoo fajjeefne namni sun akka waan nuuf jedhee gaddu. Yoo fajjeefne akka waan lafa kana dhiphisnee yoo asirraa deemne nama saniif bal'atuutti kan ilaallu baay'ee keenya jira. Namoonni baay'een dalagachuuf biyyaa baane garuu jechoota namoota garaagaraatiin immoo lubbuu keenya baasnee maatii keenyatti gubaa bara baraa ta'an. Egaa haati keenya kun dhugaan sin jira haadha keenya haati saba hundaa haati saba guddaa haadha keenya haati Oromoo hunduu haadha keenya jechuudha. Haati keenya kun gaafa miidiyaa irratti ba'anii boo'anii ana keessa kootu na cabe. Qalbii kootu na cabe. Gola madaamii gaafa hojjennu maaliif akka hojjennu maaliif akka jiraachaa jirru yoo hin beekne ta'e biyya Arabaa taa'uun nuuf turgumii tokko hin qabu faayidaa tokko hin qabu. Jalqaba maaliifan biyyaa ba'e jennee sirriitti sammuu keenya yaadudha jechuudha. Sammuu keenya maafan har'a gola madaamii keessatti argama jennee sammuu keenya gaafachuudha. Of gaafachuudha. Mataa keenya gaafachuudha. Maatii keenya haadholii keenya boochisuu qabnaa nuti. Egaa haati keenya kun intala isaanii akka nama kamittuu gara addunyaa kanarratti erga dhufteefiin booda immoo sadarkaan ishee barumsaaf yeroo ga'utti gara barumsaa ergatanii gara mana barumsaa jechuudha. Akka nama kamittuu itti dadhabanii hojjetanii makaraa isaanii arganii barumsa kanaa hanga kutaa 12 yookaan haga waggaa 12 wajjin dadhabanii barsiisanii. Garuu haa ta'uti immoo barumsi kaaniif ni gammachiisa kaan immoo ni gaddisiisa. Yeroo barumsi nu gaddisiisu carraa shamarranii yeroo ammaa baay'een keenya yeroo carraa barumsaa dhabnee carraa biyya Arabaa qabna. Barumsatti yeroo fidnee carraa barumsa sanii dhabne taanaan gara biyya Arabaati jechuudha. Baay'een hedduun jechuudha hedduun keenya. Unkaan carraa barumsaa dhabneeti miti hojii mootummaa kan qaban meeqatamatu hojii mootummaa na jijjiiruu dide jedhanii biyyoota Arabaa dhufanii yeroo ammaa kana nu wajjin hojjechaa jiru jechuudha. Egaa gara dubbii kootti yoo isin deebi'u haati keenya kun intala isaanii haga waggaa 12 erga barsiifatanii booda haa ta'uti garuu carraan barumsa ishee erga didee akka nama kamittuu intala koo erga nan deema jettee bakka ilmoon namaa geechee haa geechuu jedhaniit biyya Arabaa ergani jechuudha. Erga biyya kana dhufteen boodatti garuu wantoonni isheen taate wantoonni isheen mudate waan nama gaddisiisudha. Egaa jalqaba irratti du'a obboleettii keenya kana yoon dhaga'u maatii madaamin akkanatti cinqaa turte maal gizee jedhamutti madaamitu ajjeese kan jedhu murteessee ture jechuudha. Garuu ijoollee hedduu sababa gillasabii tokkootiin sababa nama tokkootiin lubbuu isaanii kan baasanii hedduutu jira jechuudha. Karoorri kun yookaan murteen kun murtee isaa maatii doofummaadha jechuudha. An akka kootitti nama of ajjeesu tokko namni of ajjeesu tokko nama rarruyyuudha. Maaliif jenna maaliif lubbuu waan uume waaqa qofatu baasuu danda'a. Namni baasuu hin danda'u jechuudha. Lubbuu kiyya kana har'a nama tokkotti aare jedhee yoon of baase harmeen kiyya garuu bara baraan madooftee akkuma harmee keenya kana miidiyaa kanarratti faa baatee dhala koo jettee bo'uun ishee waan hin oollidha jechuudha. Egaa obboleettii kanaa odeeffannoo garaagaraa yeroo dhageenyutti maatii isheetirraallee harmee isheetirraallee yeroo dhageenyutti akka of isheetii lubbuu ishee baastetti jechuudha. Innaa lubbuu ishee kana yookaan hiriyyaadhaan yookaan jaalallee boru abbaa manaa kuunaa ta'a jechuudhaan isaan walitti buutee lubbuu ishee baasteerti yeroo kanatti kan ta'e san ta'e isheen lubbuu ishee namni tokko sun baasiin mataa isheetiin ofii isheetiin of galaafatte jechuudha. Innaa namni mee biyya Arabaa teechanii gola Arabaa teechanii biyya Ormaa teechanii namni osoo hin aariin jireenyi keessan gammachuu isinii guutame akka barbaaddanitti jiraattan ni jirtu. Garuu an akka fedhe soo ta'u namni nama ta'ee akkuma gammadu aaruunis ni jira jedhee tanan murteessa jechuudha. Kana wal qixxeedha. Namni guutumaan guututti guutuu ta'ee jireenyi isaa 10 keessaa 10 guutee fi gammadee jiraatu hin jiru. Jireenyi aga fedhe soo xaaranis 9 malee 10 hin guuttu. Haa ta'u shamarri biyya Arabaa gammachuudhaan guutamtee akka barbaaddetti wanti garaa ishee hundi ta'ee fi gammaddee jiraatti jedhamu. Ani garuu harka 100 keessa yoo harki 5 argame jedhee yaada malee hunda jedhee yaadu. Baay'een isaanii kan madaa'ani. Garuu murtee du'aa warroonni fudhattan kun har'i boruu miti, borus har'aa miti. Nama tokko dhabdu namni biraan ni taqqaama. Kan ati jaalattu yoo deemi kan si jaalatu sii dhufa jechuudha. Innaan namaa jettanii gillasabii tokko jettanii hiriyyaadhaa jettanii abbaa fedhe haa ta'u obboleessa haa ta'u maatii haa ta'u jaalallee haa ta'u firaa haa ta'u yoo isin aarsan murtee du'aa ofirratti fudhachuun wallaalummaa guddaadha. Maaliif jennaan jireenyi tokko yoo darbe tokkotu dhufa tokko yoo darbe tokkotu dhufa. Kun immoo akka ta'u hundi keessanuu sirriitti beektu jechuudha. Amma harmeen kun baay'ee garaana nyaatan dhalli koo akka dhala nama kamittuu hojjettee mataa isheetis jirjiirte anas immoo haadha ishee ni gargaarti kan jedhan yaadan. Garuu iddoo yaaddame dhabamee har'a
reeffa ishii naa galchaa nan awwaalladhaa biyya ishiitittan awwaalladhaa dhalli koo bakka ani yaadetti naaf hin argamne homaa gochuu hin danda'u of isheetti of ajjeestee aarii namaatiin of ajjeestee jechaa jiru. Innaa warroonni aariidhaan murtee du'aa fudhattan kun ani akka waleetitti jechuudha hanga guyyaa waaqayyoon eebbisee naa kennee umurii kee agana biyya lafaarra jiraattanaan jedhutti murtee du'aa garuu ofirratti fudhadha jedhee yaadu jechuudha. Aga fedhe seexanillee godhi jettu. Seexanaa iddoo kenna namni of ajjeesu bar seexanatu godhi jedhee gaafa duutee gaafa sirraa deemtes seexanni ibidda keessatti si taphatti akka barbaaddetti isinitti taphatti jechuudha. Kanaaf biyya ormaa dhufuun lubbuu keessan baastanii maatii keessan boochisoo osoo hin taane haga dandeechanii hojjettanii maatii keessan gargaarudha jechuudha. Namni tokko yoo isin aarse, namni tokko yoo isin gaddisiise, namni tokko yoo isin irraa nyaatee isin kaade, isin immoo isa caaltanii argamuuf tattaaffachuu qabdu malee isaa gadi taatanii duutanii addunyaa kanarraa deemuu qabdan. Maaliif nuti shamarran biyya Arabaa jechuun sirriitti ogeettidha. Ogummaa guddaa qabna dhugaa dubbachuudhaaf. Dalagaa yoo ta'e dalagaa hedduu barannee jirra. Gola madaamiti biyya Arabaati haa ta'u jechuudha. Biyya keenyatti odoo galle amma sodaa tokko malee dalagaa feene uummanne hojjechuu warra danda'uudhaan jechuudha. Maaliif ogummaa hojii qabna? Hojiin tokko akkamitti akka hojjetamu beekna. Bakka kiyya beektanii ani biyyaa ba'uun koo tokkoffaa waleen kaleecha dhugaa isiniin jedha tokkoffaa ofirraa yoo fudhadhe ani mataan koo jechuudha. Naman afaan guutee nagaa waaqayyoo naman gaafannedha. Naman qaana'ee mataa koo lafatti gadi qadaadee nama bira darbuudha jechuudha. Nama sodaadhaan yoo nama tokko arge nama sodaa keessa darbee hoollannaadhaan ofirratti fincaanuu gadhiisuu ga'uun ture jechuudha. Har'a garuu biyya ormaa biyya Arabaa erga dhufee garuu ija jabeettii ogeettii waa hundumaa nama dhiibee hojjechuu danda'u bakka yaade naman ga'uu danda'u namni kamiyyuu nama akka ta'e walqixxee akka ta'e mirga dubbachuu akka hin qabu. Anillee immoo nama ta'e akka namaa tokkotti bakka wanna tokko falmee akkan injifachuu danda'u waa baay'een baradhe jechuudha. Har'a warroota kaleessa sodaadhu sun har'a garuu umanatti fakkaatan jechuudha. Inna ogummaa dubbiitu nan baradhe gola ormaa biyya ormaatitti jechuudha. Dhugaa warroonni ijoolleen hedduun kan na beekan ana kaleechi kiyya akkanan turre jechuudha. Innaa ilmi namaa bakka kaleecha sanitti nafu bakka har'aa kanatti nafu har'ii fi borus immoo garaagara akka ta'e beeka. Guyyaa hundumaa waaqayyoon namaa kenna. Guyyaa kana sa'aatii irratti lakkaa'uu osoo hin taane ofii keetii jijjiirama argisiisaa deemudha jechuudha. Gola madaamii keessatti yeroo hojjennu guyyaa fi sa'aatiidhaan karoora haaraa baafachaa deemudha. Wantoota haaraa barachaa deemudha. Dalagaa haaraa barachaa deemudha malee nama tokko wajjin haasa'aa oollee aga sammuun keenya cinqamutti erga sammuun keenya cinqameen booda bilbila cufannee bo'aa oollee sammuu keenya hadoochinee booda immoo bilbila keenya balleechinee lubbuu keenya irratti farannee kiroorsiin mana madaamii nutti tole jennee achii gadi baanee gixxim goonee dhunnee lubbuu keenya baasuu jechuun kuni aadaa duubatti hafaa jedhama jechuudha. Isiniif galee wanta duubatti hafaa lubbuu ofii baasuun maaliif baastu? Hojjedhaa waan barbaadan jechuudha. Nama simmiidhe san caalate argamaa malee of ajjeesanii lubbuu ofii baasanii addunyaa kanarraa darbanii akkas ta'anii baay'ee ulfaata hordoftoota kiyya. Kanaaf amma obboleettii keenya kana harmeen ishee yoo akkanatti dhalli koo akka nama dhala nama kamitti hojjettee naagalti jettee jirtuu naagalti jettee doo eeggattu har'a gaafa reeffi galuu fi maaltu namatti dhaga'ama. Awwaallatanillee garaan hin ciisu dhugaan isinitti hima. Yoo intalli namaa ollaan isaanii namoonni isaan beekan jirtuudhaan fayyaa isaanii galanii tiyya soduu akkanatti naaf galtee jedhanii yaaduun isaanii hin oolu jechuudha. Kanaaf haguma fedhes yoo ta'u murtee kana yeroo ofirratti fudhattan harmee keechaan maatii keechaan abbaa keechaan yaadadhaa jechuudha. Nuti bar namni tokkollee nu fuudhu alagaan illee nu fuudhu maatii nuuf dhiphatu maatii irraa dhalanne qabna kan nuuf cinqamu qabna hunda keessa immoo harmeen keenya jechuudha. Dhala isheetii ni cinqamti jechuudha. Adaraa keessan isin jedha. Warroonni harmee hin qabne immoo ani harmee hin qabu nama naaf dhiphatu hin qabu jechuu dandeecha. Maaliif maatiin kee inni habesus si dhiphata. Maatiidhaa gaditti immoo waaqayyoon dhala kana bar nuti tokkoffaa dhala namaa qofa dhala waaqayyooti. Waaqayyoon immoo nu gisee hundumaa nu eeggata. Tun dhalli koo baduun qabdu jedhee nu eeggata jechuudha. Kanaaf waan hojjennu tokko waan goonu tokko murtee tokko yoo fudhannu sirriitti of eeggannoo godhachuu qabna. Eenyuuf jiraanna hunduu mataa ofiitiif jiraata. Biyya lafaa kanarratti wanta gaarii hojjedhee maalan asirraa hojjedhee darba jennee yaaduu qabna malee akkamittan tooftaa akkamittan of ajjeesee asirraa deema jennee yaaduu hin qabnu. Kun affeerraa kooti egaa hordoftoota kiyyaa kan du'e hin deebi'u irraa dubbachuunis bu'aan qabu. Viidiyoo kana warroonni isin hojjedhe warroonni murtee akkanaa fudhachuu yaaddan namoonni murtee akkanaa fudhachuu yaaddan
barumsa isinii ta'a jedheen viidiyoo kana qabadhee gara keessan dhufe. Egaa viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessa isiniin jedha. Viidiyoon kiyya samuuna kana baay'ee na rakkisaa jira. Sagalee na jalaa cufaa maaliif akka ta'e naaf hin gallee dhiifama naa godhaa na uffalchaa isiniin jechuun asumarraa na feerraa kooti. Egaa turtiin wajjin gootanii ulfaadhaa galatoomaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtu turtii